duudhaa aadaa Oromoo seenaa aadaa Oromoo yeroo dheeraadhaaf badee ture ukkaamamee ture sirna kanaan baheera jechuudha. Har'a buusaa gonofaa jechuun kaleessa dheengadda abbootiin keenya warri kanaan duraa jechuu kooti kan itti wal garaa turanidha jechuudha. Maal wal gaaru yeroo manni gubatu gogiinsi garaagaraa yommuu itti dhufu bokkaan hamaan tokko yommuu itti dhufee mandara tokko balleessu uummatni keenya amantiidhaan utuu waliin qoodiin wal garaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf akkamitti wal gaara manatu gubata daboo ba'a walitti deema jechuudha. Mana isaan ijaaraaf citaa fidee buna fidee achi taa'ee hamma namicha kanaa mana isaa keessaa baasutti wal garaa ture jechuudha. Buusaa gonofaa duruma jiraachuudha. Yoo ilaalte buusaa gonofaa har'a uummati keenya gandaratti akka gandaa aanaa qondaalaa qabnu keessatti waa'een buusaa gonofaa iddoo godhatee beekamtii argatee gandatti qotamaa jira jechuudha. Gandatti walitti qabamaa jira jechuudha. Uummati keenya wal garaa jechuudha. Mootummaa jijjiiramaa kanaan. Kanaaf maal ta'uu qaba? Buusaan gonofaa sirna amma gan dhufe kana sirriitti kana caalaa cimsatee wal ijaaree wal utumee maal ta'uu qaba? Buusaa gonofaa kana tumsee wallaa warra gaasaa ijaarree taa'achuu qaba. Amma ilaalaa jirru buusaa gonofaa jechuun aanaa qondaalaa keessatti sirriitti hiikoonsaa uummata keenyaaf galeera jechuun ni danda'ama jechuudha. Kanarraa kan ka'uudhaan uummati keenya fedhii isaatiin jechuudha. Dirqama osoo hin taane fedhii isaatiin waan qaburraa inni boqqolloo qote, inni misingaa qote, inni qamadii qabu, daagujjaa, xaafii itoo hin jedhin waan qaburraa waan mana keessaa qaburraa mootoo adda addaatiin uummata kana mariisaa turan jechuudha. Hooggantoonni maal jedhanii mariisisuu Oromoonni tokko nyaatee bulee Oromoonni tokko akka buuluu hin qabu. Oromoonni tokko uffatee Oromoonni tokko qullaa deemuu hin qabu. Oromoon bakka jirutti gaaddisa kana jalatti waan qabu walitti fidee rakkataa isaa gargaaruu qaba. Kan balaa tasaa fi balaa uumamaaf balaa namtolcheetiin rakkoon isarra ga'u yoo jiraate immoo dafee dandamachiisuu danda'utu irra jiraata. Ejjennoo jedhu qabatee haalli itti uummata keessatti illee hubannoon kun sirriitti gadi bu'ee amma uummati gaafa hubannoo kana sirriitti dhaga'u otoo marsiifatiin jabbii kennaa, sangaa kennaa, dibicha goromsatu hin jedhin xaafiin kennaa, boqqolloon kennaa, bunaan kennaa waan oomisha qaburraa kennee nuti akka daldalaattis akka jiraataa magaalaattis waan buusaa gonofaa kanaaf hin ta'a jennu maallaqaanis bira dhaabataa jirra jechuudha. Hubannoo naannoo kanarratti uummati kaasus illee sirriitti waan baay'ee nu fayyaduu fi mana kuusaa keenya jennee qabannee jirra jechuudha. Mana kuusaa keenya, mana kuusaa Oromooti kan jedhuunidha kan hawaasa keessattis hubannoon kanaa kan jiru. Ani akka kootti akka mana kuusaa Oromoo tokkotti ilaala jechuudha. Mana kuusaa tokko waliin qabna, gaaddisa buusaa gonofaa tokko waliin qabna jechuun mana kuusaa tokko waan barbaadde keessa kaa'atta yeroo si barbaachisetti immoo achi keessaa fuutee ijoollee keetiif, maatii keetiif nama waan barbaachisamu sana dhabe sanaaf akka kennamutti kan beeku hubadhus waan ta'eef hangama kootiin ani buusaa gonofaa jechuun aanaa qondaalaa keessatti immoo bifa addaatiin kan hooggantoonni iddoo biraadhaa dhufanii immoo nu ibsaadhani nuti tola yeroo ammaa hojii firiin hojii uummata kanaa immoo akka itti mul'atu natti tola jechuudha. Buusaa gonofaa mana keenya, kuusaa keenya, gombisaa keenya jennee kun irratti hojjetame kun qotiyyoon mana baay'atanis hojjetamanii sichittis immoo amma dheebuu hin baane kana caalaa guddifannee biyya keenya kana baafachuuf hiyyeessa keenya qaawwaa isaa namni tokko namni diidee jiru akka iji isaa agarre nu cufachuu barbaada. Barataa keenya kan hiyyeessa taate guddifachuu miskiina dhalootaan ta'u maaliin ta'u qaamni isaa hir'uu ta'e asirraa qallabachuu qonnaadhaanis immoo lafa fudhannee hamma buna dhaabnee hundee isaa gad dhaabnutti buusaa gonofaa hawwiin keenya kana milkiin keenya fuuldurattis ifaadha. Bunallee dhaabbannaa buusaa gonofaadha. Ammallee nu quufsine ganaa kana caalaa itti deemna. Gombisaa keenya istoora guddaa keenya lafa balaatti baqannuudha jedhan jedha mootummaan keenya mootummaa nagaa ta'u isa amma ifa achi mul'ise kan hamma qabbanni isaa akka nurra ga'utti hin galatoomfannaa hin barbaanna bira dhaabbannaa nu bira dhaabbatu jechuudha. Ulfaadhaa umurii arraagessaa isiniif akka nu sheeki. Eshi.